Yooyyaa akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanalii Soofumaaraap bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabachaa har'a viidiyoo ajaa'ibaa ta Hamster Combatidhaan wal qabate takka qabadhe isinii dhufee jira. Iccitii dhoksaadhaa kan Hamster Combat tokko isinii dhaqqabuu barbaada. Asirratti namoonni baay'een kooyinii qofa walitti sassaabachaa jirtan. Asirratti taaptaap gootanii karaa adda addaatiin karaa ittiin kooyinii walitti sassaabatanii isinitti agarsiisee jira. Akkuma asirratti argartan Hamster Combatii kanarratti kooyiniin asirratti walitti sassaabatan qofti gahaadha moo gahaa miti ka jedhu isiniin dhaqqaba. Kana qofaa miti kooyiniin asirratti walitti sassaabatan kun qofti kafaltii isaanii kafaltiidhaaf isiniif gahaadha moo gahaa miti ka jedhu asirratti ni ilaalla. Karaa toora yuutuubiitii fi karaa toora chaanaala telegiraamaa Hamster Combat irratti wanti gallakkifame tokkotu jira. Isaallee isiniin dhaqqaba. Iccitiin isaa maalidha? Asirratti kooyiniin qofti walitti sassaabachuun gahaa miti. Kooyiniin walitti sassaabachuun akkuma jirutti ta'e asirratti profit per hour wanta jedhamutu jira. Kafaltiin asirratti kooyiniin asirratti walitti isin qabatan kun depend ka ta'e jechuudha yookaan immoo kan hundaa'e maalirratti profit per hour keessanii profit per hour maalidha akkanumallee maal nu fayyada maal nu qarqara ka jedhu iccitii har'aa keessatti na ilaalla jechuudha. Dhaggeeffattoota kan kooyinii qofa walitti sassaabachuun gahaa miti jechuudha. Kafaltii gahaa argachuudhaaf kan nu barbaachisu madda profit per hour keenyallee guddifachuun dirqama keenya ta'a. Akkamitti guddifanna karaa kamiin guddifanna kan jedhu wajjin ilaalla. Akkanumallee toora chaanaala telegiraamaa Hamster Combat irratti wanta maxxanfamee jira. Akkanumallee yuutuubiidhaan sagaleedhaan daawwachuun ni dandeessanii yuutuub chaanaalii Hamster Combat irra seenuudhaan achirratti wanta gallakkifamee jira profit per hour wanta jedhamutu jira. Profit per hour kun maalidha? Kooyiniin wajjin walitti sassaabanne kunniin kan asirratti walitti sassaabanne kun faayidaa qaba moo hin qabu? Faayidaan isaa maalidha? Akkanumallee kafaltiin nuuf kafalamu maal irratti kan hundaa'edha kan jedhu immoo har'a wajjin ilaalla. Obbo Waleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaatti waan ta'eef subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadha. Daa'ii gara barnootaatti. Asirratti wanta isinitti agarsiisuu barbaadu wantoota lama qofaadha dhaggeeffattoota kan koo. Asirratti total coin ni argama. Total coin isin walitti sassaabattan. Asirratti immoo profit per hour wanta jedhamutu jira. Wantoonni kunniin lamaan wantoota wal qabatanidha. Garuu profit per hour keessan guddifachuun dirqama keessan ta'a. Sababni isaas kafaltii gaarii argachuudhaaf. Gara toora chaanaala telegiraamaa Hamster Combat deemnee immoo wanti kun maal akka fakkaatu wantoota isaan direct isaan chaanaala isaanii irratti maxxansan mee haa ilaallu. Amma kan argamnu akkuma asirratti argartan toora chaanaala telegiraamaa isaanii irratti argamna. Egaa akkuma asirratti argartan wanta asirratti baasan maalidha? Attention kan jedhu ni jira jechuudha. Attention sirriitti xiyyeeffannoodhaan ilaalaadha. Akkuma asirratti argartan airdrop will depend on the profit per hour. Kan kafaltiin keessan kan kooyiniin isin walitti sassaabatan kan irratti murteeffamu profit per hour kan irratti jechuudha. Profit per hour maalidha kan jiru boodarra isinitti jira. Kana qofa osoo taane some other activities wantoota isin achirra gootan wantoota achirratti isin hojjettan chaanaala telegiraamaa isaanii join gochuu akkanumallee YouTube chaanaalii isaanii subscribe gochuu akkanumallee Twitter isaanii irratti join gochuu fi kan kana fakkaatan activitiiwwan achirratti isin gootaniin kan wal qabatedha jechuudha. So kanaafiyyuu kafaltiin keessan kan irratti murtaa'e jechuudha wantoota kanneen akkuma asirratti argartan karaa toora isaaniitiin kan baasanidha inni kun. So asirratti sirriitti hubachuu qabdan warni inni irratti caalatti irratti depend ta'e yookaan immoo irratti hundaa'e jechuudha. Kafaltiin kun yeroo isin kafalamutti kooyinii osoo hin taane maalidha profit per hour keessan guddifachuu irratti depend ta'ee jira. Kana qofa osoo hin taane immoo some other activity akkuma asirratti argartan airdrop will depend on the profit per hour and some other activities isin jira. So kan irratti hundaa'e wantoota isin achirratti raawwatan tokko tokkoo fi irra caalatti immoo profit per hour keessan irratti kan hundaa'e ta'uu akkuma asirratti argartan attention jedhanii isiniif baasanii maxxansanii jiranii. So akkamitti profit per hour keessan guddifachuu dandeenya? Some other activity jedhanii yookaan immoo gocha isin achi keessatti gootan activityewwan achi keessatti isin gootan maal maalidha ka jedhu tokko tokkoon amma isinitti agarsiisa. Egaa amma kanatti argamnu Hamster Combat keessatti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan kooyiniiwwan asirratti sassaaban kun asirratti ni dabalaa deema. Profit per hour jechuun maal jechuudha? Akkami guddifanna ka jedhu ammoo wajjin haa ilaallu. Wanti kun kafaltiin kun kan irratti hundaa'e tokko profit per houridha. Lama immoo some other activity wantoota isin asirratti gootan activityewwan as keessatti isin gootan irratti kan hundaa'edha jedhanii jiru seera kafaltii isaanii keessatti jechuudha. So profit per hour maalidha? Akkamitti guddifachuu dandeenya ka jedhu jalqaba irratti haa ilaallu. Akkuma asirratti argartan kooyinii kan kun asirratti ni dabalaa deema. Akkuma asirratti argartan dabalaa deema. Kan dabalaa deemuuf profit per hour kan koo asirratti waan guddateefi jechuudha. Warroonni 400 600 kumaan dabalaniif jiru kan koo amma fakkeenyaaf muraasaan dabalaa jira. Akkuma asirratti argartan kooyinii kan koo osoo an taaptaabiin godhin jechuudha. Naaf dabalaa kana jechuun profit per hour kan koo 100 fi 680 dha. Kanaafiyyuu sa'aatii tokko keessatti profit per hour hangam argadha jechuudha. Osoo taaptaabiin godhin osoo akkana taaptaabiin godhin hangam argadha 100 fi 680 argadha jechuudha. Profit per hour
horii so taapin godhin jechuudha. Profit per hour jechuun koiniiwwan isin asirratti lakkaa'u kan argaa jirtan jedhee jira. Isa kana saatiidhaan kan ibsamudha jechuudha. Saatiidhaan ibsuudha. Saatii tokko keessatti wanta isin koiniiwwan isin walitti sassaabachuu dandeessanidha. Profit per hour kana immoo isin jalqaba yoo kan jalqabdan ta'e xiqqaadha. Saatii keessatti profit per hour isin argatan baay'ee tokko xiqqaadha. Guddifachuu akkaataa ittiin dandeessan ammoo amma isinitti agarsiisu. Dipendi kan ta'e yookaan immoo kan irratti hundeeffame kaffaltiin isaanii kan isaan isinii kaffalan total koinii asirratti isin walitti sassaabattan kana osoo hin taane kan miiliyoonaan taa'u jechuudha. Miiliyoonaan taa'u kana osoo hin taane kan irratti hundaa'e maalidha? Profit per hour keessan kan asii kana guddifachuu qabdu jechuudha. Koinii kanallee duwwaa godhaa isiniin jechuu kan kootii miti. Inni kunis haa guddatu. Garuu asirratti immoo xiyyeeffannoo gootanii kan irratti hojjechuu qabdan maalidha? Profit per hour dha. Profit per hour kana guddifachuudhaaf immoo maal isin gaafata? Akkuma asirratti argartan inni asirratti dabalaa jiru kun muraasaan dabalaa jira. So isa kana guddifachuudhaaf immoo maayin ka jedhu keessa seenuudhaan maayin ka jedhu keessa seentanii wantoota baay'eetu as keessa jira. Marketis PR team legal specialist ka jedhamu kanneen keessatti wantoota argamu wantoota baay'eetu jira as keessatti. Isaan kanneen hunda isaaniitii irratti profit per hour keessan hangam akka dabalu isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf fontoo kan ka jedhu kana yoo fudhanne fakkeenyaaf koinii meeqa nu gaafata? Koinii 37,330 nu gaafata. 37 tuqaa 33 keedha. Keen maal bakka buuti? 1,000 bakka buuti. So 37 fi 330 dha jechuudha. So kanaafiyyuu kana jechuun fonta kansii kana irratti al tokko amma fakkeenyaaf levelii 6ffaa irra jira. Leveliin addaduma dabalaa deemuun kaffaltiin isin kaffaltan yookaan immoo profit per hour ni dabala. Akkanumallee kaffaltiin isin kaffaltan illee ni dabala. So guddifachuudhaaf profit per hour kana guddifachuudhaaf maal nu gaafata jechuudha. Asirratti akkuma asirratti argartan isa kana bitatanii jechuudha. Kan baay'eetu jira as keessatti baay'eetu jira. So profit per hour keessan guddifachuudhaaf asirratti kanneen bituu qabdanii jechuudha. Asirratti bituu qabdanii isaan asirratti cufaaran kanneen illee hiikuu qabdan. Hiikuudhaaf akkaataa ittiin hiikuu dandeessan qulfii kan akkaataa irraa barreessuu dandeessan viidiyoowwan kanaan dura hammister kombaat irratti hojjetame baay'een jira waan ta'eef daawwadha. So fontoo kansii kana irratti fakkeenyaaf koinii 37 fi 330 ni kafalla. Kana jechuun koinii asirratti walitti sassaabanne kan asirratti walitti sassaabanne kana irraa 37 fi 330 kana ni kafalla. Ergasii immoo profit per hour kenna meeqa nu dabala jechuudha. Ergasii immoo profit per hour kan koo asirratti amma fakkeenyaaf akkuma asirratti argatan 1,180 dha. Isa kana immoo meeqatti na dabala jechuudha. Akkuma asirratti argatan profit per hour jalatti 1,420 dha jechuudha. 1,420 asirratti naaf dabalama jechuudha. Akkaataa ittiin dabalu ammoo asirratti isa jiru kana ilaalaadha. Asirratti isa jiru kana ilaalaadha. 1,100 tuqaa 6 keedha. So inni kun ni dabalamoo hin dabalu kan jedhu ammoo asirratti ilaalu. Ergasii immoo fontoo kan siga jiru kanarra kilik gootanii ergasii immoo go jenneetiin bitannaa jechuudha. Akkuma asirratti argartan bitadhee jira. So akkuma asirratti argartan meeqa ta'ee jira jechuudha. Profit per hour kan koo 102 fi 110 ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan dabalee jira. Asirratti koinii narraa hin hir'isaa jechuudha. Isa kanarra deddeebiidhaan bitachuu ni dandeessan. Kanneen biroos kanneen profit per hour keessan sirriitti dabaluu danda'an keessattuu margin trading X30 dhaa fi margin trading X15 baay'ee tokko koinii baay'ee isin profit per hour baay'ee isiniif dabalanii isaan kanneen fayyadama. Fakkeenyaaf inni jalqaba margin trading X30 kun profit per hour keessan baay'ee isiniif dabala. Fakkeenyaaf asirra kilik yeroo gootan meeqa isiniif dabala? 800 fi 59 per hour dabala. Inni kun immoo margin trading 15 kun kanarra kilik yeroo gootan meeqa isiniif dabala? Akkuma asirra argartan koinii 26,533 bittanii ergasii immoo profit per hour keessan meeqa ni dabala jechuudha. 1,540 kanaafiyyuu koo hedeettanii haala kanaan ni bittan jechuudha. Kan baay'inaan sirriitti profit per hour baay'ee isiniif dabalan kanneen ni bittanii akkuma asirratti argartan asirratti 1,102 ture amma 1,102 fi 650 ta'ee jira. So haala kanaan dabaltanii jechuudha. As keessa deemuudhaan keessattuu profit per hour isaanii guddaa kan ta'e qarshii guddaa baasuudhaan haala kanaan bitachuu dandeessanii baay'ee keessa seenuudhaan PR teamii keessa yeroo seentan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argartan kana influencers kan jedhu ni argama. Influencers kana amma levelii isaa baay'ee guddisee jira. Isin levelii irratti hundaa'uun isin kaffaltan levelii tokkoffaa irra yoo jiraatan amma fakkeenyaaf kaffaltiin keessan baay'ee salphaadha. Amma fakkeenyaaf levelii 11 irratti argama waan ta'eef fakkeenyaaf 1,100 fi 30 kan kaffalu jechuudha. So isarratti fakkeenyaaf amma profit per hour kan guddifachuudhaaf inni kun meeqaan na guddisaa jechuudha. 500 fi 68 naaf guddisaa jechuudha. Kana jechuun 1,107 fi 33 yoo kan bitu ta'ee jechuudha. So isa kana haala kanaan bitachuudhaan ni guddifattanii legal keessallee seenuudhaan keessattuu profit per hour isaanii kan baay'ee isinii dabalu fakkeenyaaf amma profit per hour legalii keessa yeroo seentan dhumarratti license North America, license Nigeria, license Japan, license Ethiopia kan jedhu ni argama. Keessattuu license Japan fi license Ethiopian profit per hour isaanii cimaadha
fayyadamaadha waan ta'eef isaanitti fayyadamaadha. Fakkeenyaaf inni kun laayisensi Jaappaan kan jiru kun kooyinii 1,183 yoo kan kafalu ta'e profit per hour kan meeqaan naa dabala 3,900 naa dabala. So kana bitachuudhaaf GoAhead qofa jedha. Asirratti kilik gochuudhaan profit per hour keessan ni dabaltanii fakkeenyaaf daqiiqaan kun laakkaa'ee yeroo geessutti profit per hour kan koo ni dabala jechuudha. Laayisensi Itoophiyaa kan jiru kanarratti illee kilik yeroo gootan fakkeenyaaf 69,298 kooyinii keessanii bitanii ergasii immoo profit per hour meeqaan isinii dabala 2,350 2.35 kee jechuun keen 1,000 bakka buuti 2,350 dha jechuudha. So GoAhead kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan irra deddeebiidhaan jechuudha kooyinii kan keessan sekendii asirratti ni lakkaa daqiiqaa asirratti ni lakkaa daqiiqaan kun yeroo dhumatetti profile per hour kan koo asirratti sirriitti naaf dabalaa jechuudha. Akkuma asirratti argartan profit per hour kun amma saffisaan naaf dabalaa jira asirratti kooyinii kan kootu dafee naaf dabalaa jira isa doolaa caala dabalaa jira jechuudha. So isa asirratti dabalaa deemu kana guddifannaa jechuudha. Profit per hour kana guddifannaa jechuun isa kana saatii keessatti kooyiniin walitti sassaban osoo nu taabiin godhin iyyuu isa asirra lakkaa jiru kan hangamiin akka dabalu kan murtaa'isuudha jechuudha. So kanaafiyyuu total kooyinii osoo hin taane murteessaan profit per hour keessan sirriitti guddifadhaadha. Guddifachuudhaaf immoo kooyiniiwwan as keessatti argamu kanneen kan hin banamin banuudhaan fakkeenyaaf amma UAE kan jedhu kana amma fakkeenyaaf baruudhaaf KC level 5 geessaa isiniin jedha. KC jechuun KC'n eessatti argamti? Akkuma asirratti argattan asirratti argamti. KC'n amma levelii duwwaa irratti argamti. Levelii 5 ga'uu qabna. Levelii 5 ga'uudhaaf asumarra kilik gootanii profit per hour muraasa argattanii kooyinii muraasa kaffaltanii GoAhead jettan. Ergasii akkuma asirratti argattan levelii tokkoffaa jalqabnee jira. Levelii lammaffaadha ni geessina. Levelii lammaffaadha kooyinii asirratti ajajame kana ni binnaan. Levelii lamaan geenye jira. Levelii sadaffaa sitti fufta akkasumatti hanga 5tti ni deemtu. Akkuma asirratti argattan KYC kana meeqaan geenye levelii 5 geenye jirra. Akkuma asirratti argattan laayisensi UAE'n haala kanaan banaa ta'ee jira jechuudha. Akkuma asirratti argattan banaa ta'ee jira qulfii irraa badee jira. Haala kanaan kanneen qulfii jiran asirraa ni banattanii jechuudha. Ni bantan fakkeenyaaf kan koo baay'inaan qulfiidhaan hin jiranii leegaala keessa kan argaman RP keessatti muraasni jiraachuu danda'u. Asirrattis baay'een hin jiranii kan jiran haala kanaan wanta isin ajajje fakkeenyaaf jalatti amma fakkeenyaaf inni kun qulfii qabaa miti qulfii ofirraa qaba isa kanarra kilik yoo gootan isin himtu qabu. Kanaaf maal gootanii ajaja jalatti jiru jiran fakkeenyaaf isa kana banuudhaaf CEO levelii 5 geessaa isin jedha. CEO ni barbaadanii CEO ni barbaadan. Fakkeenyaaf CEO'n kanaadha. Isa kana levelii 5 gahaa isin jedha. Levelii 5 gahuudhaaf asumarra kilik gootan ergasii immoo GoAhead jettan haala kanaan levelii 5 gahuu ni dandeessanii irra deddeebiidhaan. CEO levelii 5 gahee jira. So inni duratti sun naaf hiikamee jira jechuudha. Qulfiin isaa akkuma asirratti argattan hiikamee jira qulfiin isaa haala kanaan hiikamee jira jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo asirratti wanta baay'ee akka hubattan abdiin qaba. Wanti kun kaffaltiin isaa diipeendii kan ta'e akkuma toora chaanala telegiraamaa isaanii irratti akkasumallee YouTube chaanalii isaanii Hamster Combat irratti gallakkifametti jechuudha. Diipeendii kan ta'u kaffaltiin asirratti maalidha? Tokkoffaa profit per hour keessan haala kanaan guddifachuudha. Asirratti wanti isin hubachiisuu barbaadu asirratti illee total coin keessan illee hir'isaa jechuu duwwaa godhaa jechuu kan koo sun ta'an profit per hour keessan illee more guddifadhaa isin jechuu barbaada kaffaltii gaarii argachuudhaaf. Lammaffaa irratti immoo dhaggeeffata kan koo some other activities ka jedhan immoo maalidha? As keessatti wantoota isin gootan fakkeenyaaf friends invite gochuudhaan linkii isaanii kana invite gochuudhaan asirratti namoota baay'eedha. Fakkeenyaaf namoota invite godheef haala kanaan as keessatti baay'eetu argama. Akkuma asirratti argatan namoota invite godheef gara nama meeqatu itti fayyadamaa jira jechuudha 56 dha. 56 nama 56 invite godhee waan jiruuf linkii kan kootti fayyadamee waan seenaniif namoota kanneen asirratti naaf tirreessaa jechuudha. So tokkoffaa sub activity tokkoffaa maalidha kanaadha jechuudha. Kan biraallee maalidha asirratti erni kan jedhu keessa yeroo seentan chaanala YouTube chaanalii isaanii keessa seentanii subscribe gochuudhaan daily reward kanneen fudhatuudhaan akkasumallee chaanala telegiraama isaanii keessa seentanii join gochuudhaan akkuma asirratti argatan right irra godhee jira miti mallattoo argamu dhaan akkuma asirratti argatan isaan kanneen jechuun sum activity kan jedhamu kanneenidha jechuudha. Right irra godhee jira. Amma fakkeenyaaf simbirratti haala kanaa jiraata taane magariisa ta'ee jira haala kanaan akkuma asirratti argatan. So kana jechuun maalidha? Activity kan kun sirrii bareedaadha jechuudha. So activity isin as keessatti hojjetan wanda chaanala isaanii join godhuudhaan subscribe gochuudhaan akkanumallee akka Twitter isaanii irratti illee seentanii join gochuudhaan namootaaf share gochuudhaan invite gochuudhaan jechuudha. So sub activity kan jedhamu kanneen irratti kan hundaa'edha. Kaffaltiin kan irratti hundaa'u
total coin asirratti sassaabatan miliyoonaan kan laakkaa'u kana osoo hin taane profit per hour fi some other activity dha. Isa kanallee duwwaa godhaa jechuu kan osoo hin taane wanta isaan gallakkisanidha. Seera isaan gallakkisanidha kan isiniin dhaqqabe. Barnoota har'aa irraa akka baratan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Video kana immoo like share gochuudhaan hayyoota keessan dhaqqabaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.